Guyyaan dhukkuba Juuzaa'Imii sadarkaa addunyaatti yeroo 71 fi sadarkaa Itoophiyaatti immoo yeroo 26 fi magaalaa Finfinneetti kabajameera. Dhukkubi Juuzaa'Imii karaa bakteeriyaatiin kan nama qabu ta'ullee hubannoo hawaasa bira ture gadaanaa turuun ibsameera. Hawaasni tokko dhukkubichi karaa sanyiitiin dadarraka jedhanillee jiru. Dubbiin garuu dhibeen Juuzaa'Imii karaa bakteeriyaa qofaan dadarra. Saaxilamtoota dhukkuba Juuzaa'Imii gargaaruu fi hubannoo kennuu fi hundeeffamee waldaan dhukkuba Juuzaa'Imii biyyaalessaa hojii bal'aa hojjetaa tureera. Namoonni dhukkubichaaf saaxilamanii jiran kutaalee biyyattii garagaraarraa saganticha hirmaatan hubannoon kana dura hawaasa bira ture gadaanaa ta'uu amma garuu xiyyeeffannoo mootummaa hubannoo kennuu irratti hojjeteen bu'aa argamaa jiraachuu dubbatu. Dhibee kana hin qabnu. Haati kiyya sabbaan kiyya ollaan illee dhibee kana gosa keessa hin jiru. Dhibee gosa keessa hin jiru yaalii hin geessinu. Shaashamannee guddadhee guyyaa osoo nan fidin fincaan nama dhiqadhee fincaan nama mataarra na dhiqanii garuu keessa taa'ee nan jedhan. Garuu keessa taa'ee haga isaan nyaatanii dhuganii kan buna guura. Qubni kiyya kunniin nagaya ture achumaan tana jedhaa waliin naqabe. Duratti intala takka fuudhuu hin dandeessu ijoolleen keenya. Jibbaadhaaf. Ollaa baqachuu hin dandeenyu. Ollaan nuti seenuu hin danda'u. Qaamaan miidhamuun bakka yaade tokkoyyuu si hamburu ka jedhan saaxilamtoonni kuniwwan aadaan dubbatti afaa hawaasa keessa ture hirdataa dhufuu hordofee hojii garagaraa irratti bobba'anii hojii fakkeenya qabu hojjetaa jiraachuu dubbataniiru. Ija kaleessaatiin hoo dubarra garagallee ilaalle wanti duraan ture baay'ee ulfaataa ture. Namni maatii taaksii keessatti deemuu hin dandeessu geejjiban argattu. Ati geejjiba yoo barbaaddu namni saantimii kiisii baasee sii kennaa. Waan ati qabattee namni qabachuun barbaadu hubannoon baay'ee duubatti dhufaa ture ammam tokko ammoo fooyya'aa jira. Yoo haadha harkan barnoota harkan ijoolleen ta'e yoo abbaa harkan barnoota harkan walaajii hogguu janiin bakka biraatii nama yaammatanii qaba. Akkasii mana barnootaa keessa har'a mana barnootaa kan ifiif danda'e ijaarrannee qaba. Hojii gaggeessaa olaanaa waldaa dhukkuba Juuzaa'Imii biyyaalessaa obbo Abiyyi Abaatee waldaa isaanii bu'uurumarraa saaxilamtoota dhibee Juuzaa'Imii gama maraan deeggaruurraa kaasee dinagdee akka fidan danda'anii fi hojii hojjetaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbataniiru. እነኚህ ህብረተሰቦች እንደ ማንኛውም ዜጋ እኩል መሆናቸውን አሳውቀን ወደ ህብረተሰቡ እየሄዱ ራሳቸውም እንዲያስተምሩ hawaasni dhukkuba kanaa miidhamee fayyaa akkuma nama kamuu baratee hojjetee akka of jijjiiruuf ni hojjenna. Rakkoon dhibee kanaa erga yaalamanii fayyanii godaannisa qaba. Hawaasni keenya immoo godaannisa santuu dabarsa jedhee sodaata. Kanaaf waldaan keenya kanneen dhibichaan miidhaman deeggaruun hawaasni hubannoo akka argatu hojjetaa jira. Deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Huriyaa Alii qaama miidhamtootaa fi saaxilamtoota dhukkuba Juuzaa'Imii lammii kamiinuu walqixa akka ilaalamanii jireenya isaanii fooyyeffatanii fi hubannoon kennamaa jira jedhan. Ministeera fayyaatti bakka buutuun Dr. Hiwoot Salamoon ministeera fayyaa dhibee Juuzaa'Imii dhabamsiisuuf hojjetaa jira jedhan. Gama kanaan karoora akka biyyaatti qabamee dhukkuba Juuzaa'Imii gara zeerootti gadi buusuu fi hojii qindoominaa hojjetameen bu'aa argamuu himaniiru. 1979 ዓመተ ምህረት የነበረው የስጋ ደዌ ተጠቂዎች ላይ የሚደርሰው የአካል ጉዳት መጠን bara 1979 dhibee kanaan miidhaan qaamaa 170tu ga'a ture. Hojii mootummaa fi qaamolee adda addaan hojjetameen bara 2016 9tti gadi bu'eera. Daa'imman akka hin mudanneefis hojii hojjetameen 10tti gadi buusuun danda'ameera. Garuu dhukkubni kun to'atameera jechuuf 100 gadi ta'uu qaba. Amma akka biyya keenyaatti 0.25tti gadi bu'eera. Ta'us dhukkubni kun ammas rakkoo fayyaa hawaasaati jedhamee irratti hojjetamaa jira.